Ermeellaan osoo jaalala gaafattee jirtu jaalalli karaa nama biraatiin dhiyaateefiitu jira jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan Qiddoo YouTube akkuma barame subscribe like gochuun jajjabeessaa isiniin jecha egaa EUL jechuudha. Yeroo muraasaan asitti jechuudha ani Ermeellaadhaa fi yaada jaalalaan qabaa baay'ee ishii jaaladheetu jira. Jalqaba irratti nama hamtuu nattaa fakkaattuyyuu karaa jallinaatiin haa dhuftuyyuu maleedhaayi. Qorannoo irratti gaggeessee injifannoo irratti gaggeessee akkasumallee akka ishiin nama gaarii taatee dubartii gaa'ilaaf taatu dubartii dhaabbannaa qabdu dubartii safuu beektu safeeffata beektu kanarraa jaalallee na qabeera jedhee abaaboollee baateellee jechuudha. Bureedhaan illee gara ishii nageessennaan bureen immoo lakki ishiin kana biraami jedhee sana booda egaa har'aa immoo jechuudha akka carraa ta'ee ishiin gara mana Abrahaam yookiin immoo bakka Abrahaam jiru akka ishiin deemtu waan hin dhagahee fi ordoffii yeroo dheeraatiidhaan booda bira gaheetoo jira mana ishiis argeetoo jira jedheetoo jira jechuudha. Kana gidduutti egaa osuma jedhu itti dhiyaachuudhaaf ani yaaliin hin goone hin jiru garuu immoo Abeelii fi Buruukiin akkan itti dhiyaadhuudhaaf fedha hin qabanii turanii akkasumas immoo jaalala koo kana hin fudhatti jedhees yaadu maaliif jennaani wantoonni nani taasisaa ture wanta gaarii hin turre xalaashaa yookiin immoo xilaan qabaaf hin ture yoo jedhu dubbateetoo jira jechuudha. Kana gidduutti egaa qaxxi jechaa jechuudha. Intallin dhufte jechuudha. Eenyu Ermeellaa jechuudha. Waameennis akkam nagaadha jedheeni. Isa biraan immoo ani miidhama keetti baay'ee tokko gaddeetoo jira. Hanga yoomittis nama sin jaalannee jaalattee miidhamtaa miidhama kee hin barbaadu hin fedhu yoo jedhuun dubbate naaf yaaduun kee waan gaariidha. Garuu immoo maa'inni naasofsiisu kanatti barbaaddee fi gaafa ishiin jettuun Ermeellaa anidhaanii baay'ee si jaaladheetu jira gaafa inni jedhuuni akkamittidhaanii wanta akkasiinaan jechaa turte naan rabsaa turte jechoota garaagaraa dubbachaa turte jaalalli garuu maaliif si qabe jedhee sin lolu sababni isaayyuu immoo anis jaaladhee yeroon darbatamu yeroon ifatamu bareetoo jira jennaanii wantichi naaf hin galle tureeyyuu hin hubanne tureeyyuu akkasumas immoo akkati Abrahaamidhaa fi yaaddee dhuftes naaf hin galleennaan ishiinis immoo yeroo sagantaa sanaa qofadha kan wal argine guyyaa tokkodha. Osoo eenyummaa koo hin beekin akkasitti naan raabsite har'as immoo eenyummaa kees hin beeku eenyummaa koos hin beektu akkamittidhaanii jaalalli anarraa si qabuu akka danda'e hin beeku jette jechuudha. Egaa waliin hin teenye naasofnee sa'aatii waliin fudhannee hin qabnu namni immoo walitti siqee itti yaada walii hubateetu jechuudha. Ishiin keessa kana biraa ibsachaa jirti jechuudha. Itti siqxee wajjiniin ooltee wajjiniin akkas akka taate keessa ibsaa jirti jechuudha. Innis immoo baqqaayii sa'aatii naa kenniitii yeroo naa kenniitii waliidhaan dabarsinee bakkee garaagaraatti wajjiniidhaanii nama akkamii akkan ta'ee fi eenyu akkan ta'e na baruus dandeessaa. Garuu immoo ala kanaadhaanis simachuudhaaf fedhiin qabuun tureeyyuu sigijjiitii yookiin immoo qophii bareedaa ta'e tokko qopheesseenii simachuu barbaadan ture. Innaan immoo ani miseejjisii barreessee bilbila siin kaastu ennaan waanan bilbila kaasuu hin barbaanneefidha kanumaafidhaanii isa kanadha jettee jechuudha. Ani garuu haa ta'uyyuu maleedha naman jaaladhu qaba jette jechuudha. Leenca jaalalaaf nama mijatu qabachuuf dhungachuudhaa fi sukkumuuf namatti tolu jaalallee qabadhee jira jaaladheera jettee dubartiin tokko inni jechuudha. Dubartiin tokko achirratti garuu wanta keessa koo dubbate dhiira ishii jaalatuudhaan simatamuu qabdi yookiin immoo wajjin jiraachuu qabdi malee dhiira ofishiitii jaalattee wajjiniidhaan deemuu hin qabdu. Miidhamtii har'a garuu sitti fakkaachuu danda'a boruudhaan miidhamtaa. Abrahaam immoo nama gaa'ela keessa jiruudha yoo jedhuun dubbate.
akkasumallee yaadni kee yaada Abrahaamiif yaada Ruutaadhaaf qabdus ta'uu danda'a. Ani garuu abadanii jaalala kee simachuu hin danda'u jetteen jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf egaayii taa'eeti hidhattee immoo maalni kumtaadha miti hidhatteetuma ishiin qanciqarri jettu jechuudha. Egaayii suuqii dhaqufan deema jetteetti baate jechuudha. Inaaffan qabeetoo jira jechuudha. Hermeellaa asuma irratti beekama maaliif jennaani namoonni baay'een jechuudha borca akkamitti balleessitee furdina akkamitti balleessitee waawyaa haraadaa liijii maal jedhanii jechuudha waan Ruutaa jajjabeessaa jiranii fi ishiinis ispoortii eegalteetoo jirti jechuudha. Ispoortii hojjechaa jirti jechuudha. Argitaniitu yoo ta'e Hermeellaan dhuuqqachaa jirti jechuudha. Isa kanadha kan na ajaa'ibeetu mammuuna dhiisuu didee jechuudha. Hojiin isaanii gaafa Abrahaam Finfinnee jiru Finfinnee gaafa Abrahaamii Buttaajiraa jiraatu Buttaajiraa maalidha hin naaf hin galle amma fakkeenyaaf jechuudha. Hiriyoonni Abrahaamii tokkoon isaanii jechuudha Abeel Buruukaa Iyyuu ijoollee isaan kana lamaan buchee fi Yu'eel achumadha jechuudha. Kanaan achitti jechuudha Biiniin illee jechuudha faranjuun garuu darbee dhufa jechuudha. Isaan kuni hundi isaanii jireenyi isaanii Finfinneedha jechuudha gaafa Abrahaam Finfinnee jiraatu. Gaafa Abrahaam immoo isaan immoo biyyicha immoo deeme biyya isaa deeme immoo isaanis wajjin hin deemu jechuudha. Dhaabbata hin qaban immoo jireenya Abrahaam jiraachaa jiru immoo gaaffii guddaa kan natti ta'e isa kanadha jechuudha. Maal jechuudha meeqoo hin fudhattu ratamma isuma haadha manaa qabu si wayyaadama lakkii Hermeelliyyee akkana siqi garuu baazawwee jechuudha. Hiyyuu umuriidhaan si caalti dhugaan siin jedha. Umuriidhaan immoo jechuudha dhiiratu dubartii caaluu qaba malee dubartiin dhiira caaluu hin qabdu. Manatti hafuu wayyaa akka kootti jechuudha dhugaan siin jedha. Inni biraa immoo jechuudha naayii fi ubiyyee jechuudha. Hin beektu baay'een keessan jechuudha. Ubiyyee dubartii jabduu dubartii cimtuu jechuudha. Haalaan kan hin sochoone waan hundumaaniyyuu jechuudha. Waaqayyo walitti isaan deebiseetoo jira jechuudha. Wanti naayiin herragaa turellee akka nuti yaadnellee miti jechuudha. Faafiillee jechuudha in ulfeesse jennee yaadnee turre maaliif jennaani ulfa garaatti baatteetu akkana baatee ishiinis kana sirreessi sana godhi jechaa waan turteef jechuudha. Haa ta'u malee nama karaa sana doorsisaa jiru sin ajjeesanaan jechaa jiru jireenya naahi nama hin barbaannedha jettee ishiinillee dubbatteetoo jirti. Faafiin gaa'ela biraa keessa akka jirtu namni gaa'ela ishiitillee kanarraatiin kan ka'e dhosuu ishiirraan kan ka'e ishiirraa gargar akka ba'ee jechuudha. Mucaa diimaa qal'aa wayii jechuudha. Abbaa manaan ishiidhaayii faafii fi naahiin dhumaa walirraan qabanii faafii naahiin hin ulfeessine jechuudha. Sumaadhaanii inni isuma dubartoota faana ba'uudha malee jechuudha. Inni yeroo baay'ee jechuudha qulqullaa'een jiraadha. Ani waaqayyo na beeka qulqullummaa koo ani sagaagallee ani nejjine jedhee dhaadachaa ture. Garuu immoo namni baay'een hordoftoonni namni kanan shakkine jiru ture jechuudha. Garuu sana miti dubbiin jechuudha. Isa biraanis immoo obboleessu biyyeellee miidhamtu kanaa booddee jedhee lola guddaa kaasaa ture. Isaanis immoo guyyaa kaleessaa jechuudha qophii bareedaa ta'ee qopheessanii jechuudha. Yeroo biyyeen obsitaadha mucaa geessitee deebitutti sapiraayisii addaa godhaniitoo jechuudha. Araaramaniitoo jiru walitti deebi'aniitoo jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani baay'ee akka kootti gammadeetoo jira. Akkasumallee naahinillee kan inni jechaa ture namoonni baay'een jedhee daandii irratti na qabanii ofitti na qabanii kan na dhungatanii akkuma warri na jibban jiranii gaala keetti deebi'ii haadha manaa kee boochisii warri naan jedhanii jiru turanii jedheetoo jira jechuudha. Asumaan immoo namni baay'ee ajaa'ibsiifadhu hiriyoota naahii jechuudha. Dhugaan siniin jedhe baay'ee ashuus ta'ee Naahom nama jedhamu. Haala kam keessatti jechuudha isaan buusnee isaan hin ganne gaa'elli kun akka inni sirratuudhaa fi dhaabbannoo isaan hin goone adeemsi isaan hin goone hin jiru. Waaqayyo gooftaanii dhugaa dubbachuudhaaf yaada isaanii fi karoora isaanii isaaniif dhugoomsee walitti isaan deebise jechuudha. Yeroo baay'ee immoo gaa'ela keessatti haadha manaa ofii yookiin immoo abbaa manaa ofii dhossanii wantoota garaagaraa gochuun jechuudha rakkoodha fagoo nama deemsisaa.
Inna isaanis jechoota baay'ee biyyatti darbataa turanii kan akkasittis immoo jechoota akka shimmadooftu gochaa ture afuura ture diina ture hojii xonqolaa ture jechuudha sana hunduma isaayyuu isaan irraa kuffisee gaa'ee waaqayyoo tokko isaan godheetoo jira jechuudha. Egaa deddeebi'eetoo jira jechuudha. Ta'uyyuu malee kana booddee garuu dhaabbachuu qaba namni tokko sabaree isa irra ga'ee irraa baratee gara jireenya isaatiitti deebi'uu qaba jedhee yaadanii bakka walitti sin deebisee isiniin jedha naahii fi hubiyyee akkasumallee karootiyyees kana biraamis walitti isaan deebisee nu agarsiisu isiniin jechuun jaaladha eebbifamaa.